salale bau male barana salale bau male yawana najesi bakuma gara gogo male salale tigalani shukuti male malidatani gade wano fitu gubani kai dabukisani salale bau male barana salale bau male yawana najesi bakuma gara gogo male salale Ashama arkafune jirra ordoftota arganne tubi yero bra rahel tubi fi arganne tubin jedha akkuma beektani har'afika arganne jecha jirra ordoftonni arganne bakka jirtan hundumattu nageenyi sinifa baay'atu jecha har'a keessumma yookiin immoo yuutuubara takka isin fideera akkuma beeku beektan gaafin kiyya mammaaksa fi oduulee durii kan kana fakkaatan wantoota aadaa calaqqisiisan of keessaa qabatin jedheera garuu kan inni irratti xiyyeeffatu mammaaksa har'a ka Roozaa Tuubii mammaaksa ishii gaafadha akkuma beekon Roozaa Tuubii kunoo maal akka jettu mee oduun mammaaksa tisiki yookiin immoo oduun gaafati mee maal akka jettu Roozaa Tuubiin haa dubbattu. Haye ashama jaalatamtoota kabajamtoota arganneetu hundi keessanuu nagaan keenya qilleensarraan kan onnirraa maddee isin haa gahu jecha hadha arganneetu yookiin Raahel asitti affeerte jirti maal akka dhagaafattu cinqameetu hin jira ani gaafii isin dhagaafattu kana guutuu sammuun kiyya waan biraa yaaddanatti fakkaattee dhugaa rabbii duraanii uumaa beekaa'u tureyyuu amma garuu homaan bifa amma garuu cinqamutti jira hedduu takka cinqamutti jira daawwattoota keenya maal akka dhagaafattu mee wajji mara daawwannu akkasii daawwattoota keenya anillee gaafii takka isii gaafadhaa naaf haa deebistu fa'a Raahel akkasumatti haye Raahel yaa rabbii yaan beeksisin jaadadde haye haati hin teenyetti ilmoon hin deemnetti maal? Haati hin teenyetti ilmoon hin deemne jetti jechuun ilmoo bofaati kan alhamdulillah daawwattoota keenya alhamdulillah bara namni kun lala so waa beeka jedhu iyyuu ayin lala kookiyaa kana isin hayyee ilmoon hin teenye jetti la haati hin teenyetti ilmoon hin deemne jetti kana gaafii kana sila kiyya irratti hin qopheesseyyuu haa ta'u jeetini isiif hin dubbatu yaa aneen hin dalagu himeyyee kanaaf ka mee gaadiddu yoon jedhe dhara taare laata gaadiddu leemti hayyaa ba'u isin wal lala biyya narraa fudhachuu daawwattoota keenya zajaan amma olii takkuma hin bulu takkarra namaa deebi hayyeessiif hima hayyee daawwattoota keenya kuni waan aadaa Oromoo keessa jiru yoo jettan dhagaa adda akka dhagaan hin ta'a ka gubbaa jiru akkana hin daa'itti mire dhagaa waan ta'uuf ilmoon hin deemne jetti dhagaadha isin jaa Raahel keenya aadaa dagattee hordoftoonni arganne tuubii Roozaa Tuubii narra bombii dhootte kanaara kiyya irratti baay'ee gammadeera nama wachuusiitiif kanaaf hordoftoonni Raahel Tuubii sagantaan kiyya asuma irratti xumureera warra haaraa taatanii ana dhufu jedheera warri duraan maamila taatan yookiin maatii kiyya taatan like share subscribe miti subscribe nu godha akkuma laanta sanitti yaa ilmaan Oromoo nu cinaa dhaabbadhaa guddisa diimtuu masaan gaxxuuxanii wanni tokko insiraamire akka maali itti mana barumsaatti dhaansan inni olis jesara jerasa inni olis ni bee gubbaa sadaffaa kan tuqaatini mee akkuma laal namni maal laali sun yoo namaa godha Israa'el eessa jira sabni abbaa laal